yeroo Okay. tokko tokko. Kiristaana yeroo turte maalitti amanaa turte? أما يو كريستانا ما خير Ana Maaramii faatti Mikaa'ela Gabreelii Sillaasee taabota 44 jira jechuudha amma garuu barachaa jira. maal jetteetti amante? Taabota So 44 oltaan mana ture amma garuu barachaa jira. Maal baratta? anoon beeku dhugaa. Maqaa isaanii baratti fakkaata taabota 44. Amma barachaa jira kaya. Urjii maal barachaa jirta? نمني بران بنتنا كا روبران آسا وجين Amma kamtu dhugaadha kamtu sobaadhaan barachaa jira ka. أنا ما وان تكنا دبي وان ندبي أما إلا أفرتم يا فرنسا نواك السوديسي ما كم مسافر تفيد ودن ديسا ها Urjii. Maqaa isaa hin روبرا beekaa أما egaa غافي كوسي كريتي روبرا danda'ame tokko. Galeera. إيه waaqessitee dandeessuu miti sagaddee fi danda'uu dhiisi kadhattee danda'uu dhiisi maquma isaa bartee waliin ga'uu dandeessaa. Sirraa haa Maal cambu. dandeesse baroota 44 duukaa utuma asiifachina naannoftu ijoon joftee lafa dhooftitu waan baratin duuti bar. Yoo ka guyyuma ayyaana har'a ayyaana jennee hojii dhiifna malee ka yoo iftaanis ayyaana iftaan achaan Sirra maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura taabota 40 sirra cabseera. Abdii Muusaa Rooberaanis Maal jechuudha Roobe? haasaa maaliif namoota baay'ee hunidde Maa jettee? urjii qote. Maal jettee? Isin amma Abdii fi Rooberaan Ati wanta Ortodoksii tokko nu lallaba. Ani bar Roobe Isheen gaafachaa jira. koo gaafachaa jirti Daani'el Foy. Ati Ortodoksii gaafa turte? Waaqayyo maal jettee amanaa turte? Waa'ee taabota Yesuus Kiristoos 44 waaqa deessi. jedhee amana. Biraa Yesuus Kiristoos waaqa jedhee amanaa ture. kan biraanoo? Sanirraa maal beenaree maaraamiin akka guyyaa 21 kabbaramaa Mikaa'el guyyaa 12 Masgaaraamiin guyyaa 13. Urjii achiin Maarotiin dhaqee. guyyaa 24 bas kanuma kan hin bakka abban guyyaa 5. Urjii achiin dhaqee. Kanneenuma beeka Achiin kaani dhaqee. waan beeku si hime lubbu. Achiin dhaqeen. Gaafa Ortodoksii turtee Eshi. fakkeenyaaf gaafa dhattee bataskaana dhattee beektaa achi dhatteettaa? Inni naqa'ee sanbattamaatti ture lubbu. Masqaliitti dhungachiisaniiru. Guyyaarraan. Maal jedha gaafa masqalii dhungattu maal siin jedha qeesiin kee? Rabbaan garuu waan dubbata qabaa san hin beeku malee. በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ Abdi zimjee. አሐዱ አምላክ አሜን ጀት Koy abdii deesii koyetti. Abdii. Abdi. Isiin amma koo na shawwaddaa beektaa. Ortodoksii miti isheen bataskaana biran dabarre beektaa achi ilaalaa dabarte. አቦ በተስካና ዱንገቹ እቴ ዋና ያደቺፍቴ ሮቢ Rabbi dhugu. ሙጀዮ tokko maal ta'e Maaramii kinnoo. Baya Maalchua? giddu dhaabbataa deemna urjii qoy. Bataskaana Karaa yeroo mataarra hin beektu. dabarreeti urjii. Bataskaana karaa mataarra hin dabarre. Roobera. Garuu Ortodoksii aggeeffatu dhagaan jiru jira. amma garuu jechuudha. Urjii sirraa haa Abdii cabu Mazinjee kana haa himu nama inni. jala si dubbachiisu. Inni nama jala si dubbachiisu kun sirraa haa cabu. Abdii. Yeey. Walaa kabajnu kaa ustaaz. Akkas amma iddootti deebi'aa jirta urjii. Roobe ishina himi kaati.
Yesus Kristus Eshi walitti akkamitti himaa. waaqa ta'e na himi. Baruuf yaa. Akka gootu urjii. De. Urjii. Ana ofii koon si beeksisa. Dhaggeeffadhu ofii koon si beeksisa. Eeshi Ani Roobeeraan يا ربي صبري كنا ani Roobeeraan jedhama. Abbaan koo of gahaa jedhama. Amantaan koo kiristaana. Pirootestaantiidha. Oromoodha. Dhumee Roobeera. Allaqee? Fitteetti. Isa hojjete. Fittee bakka isheen. daa'ima wayiitu Biyya jiraatu Edach. sitti muun abdii achumaan iddoodhumaan hin gaattu. alibi wayii barbaada beekta kana. هلا تسي يا Urjii. ربي لم تنسى Ofii koo si beeksise miti immoo of na beeksisi. Hin sobin immoo sobuun cubbuudha waan ta'eef. Amantaa musliimaattis amantaa kiristaanattis. Sabu maaliif sabu? Okay, amma urjii ofii kee of na beeksisa. Akka nama ofis beeksisetti. Gaafa akkanaan nu jira. Mucattiin bakka biraa haasaa jirti Roobeera. Maarree maal hojjettanii nurraan buustu nuun warra nagaa sa'uun buustaa gaafa waasi gaafanne. Roobeera. Tarkaanfii cululuqaa irratti fudhadhu kaa. Waay akkanatti maqaa wal balleessuun kun xuruudha. Guyyuma takka si buusee beekaa re'an. كان أختي كنا Ayi warra kaan ikkoo siin taane taanaan daftee buustamee argeera isaaniinis buusi bakka adeemtu. Bataskaana dhattuu buusi. Wallahi mucayyoon akka wayii jirtu sirrii hin jirtu. Urjii gabbuyi. Gabbuyi. Akkas argee. Maali boo siin ustaaza siin jetti anaan ortodoksii naan jetti. Marra koo qaba. Si aarsa hiree ustaaza naan jechuun si sun. Abdii addaa kuniidha naan hin jenneeti galees. No, daakoniin aliidha. Paasteridha malee daakonii miti. Ati ustaaza abdii. An paasterii. Siifa ta'u. Ana duuti waan barbaadde jetteetti waan hin jiru rakkoon hin jirtu. Bakka paaster abdii jedhi na yaami. Siifa ta'u maqaa Yesuusiin. Maanaa Ofii kee garuu paasterii taata beektaati. naa ta'eera duraanuu. Maali waan namaa ta'e namaa kadhatanii waan hin ta'in namaa kadhatan malee waan ta'e hin kadhatanii bar. Ayyee abdii kiyya dhugaa rabbi. Garuu waan si ajaa'ibu Roobeera. Paasterii ta'e malee hiika paasterii hin beeku. Maal jechuudha isaa? Paasterii maqaa fudhan paasterii miti. Maal baattee deemta maqaan kee wani jedhin. Maa inni maqaan kee godhe. Maqaa koo fudhattuu waa argiteetta? Hin argine. Potolikaa kee dhiiti abdii ani akkoo si beeka beektaa potolikaa dhaasaan kee. Amma waan barannu itti nu seensisime abbe waa'ee Yesuus kanaa soonaa fikiree. Misaa gadaa ashaa nyaanne maali maqaan isaa? Irbaata nyaanne beektaa? Asheen kun eegaara beektamee? Asheen si eegaara barsi waliin haasa'uuf. Ashanaaf immoo? Abdii gooftaa fudhachiise malee hin deemne bar. Inni as rafuu dhufe malee haasa'uu hin dhufne bar. Dhugaa Roobeera natti toltanis hin dhaggeeffachaa rabbi. Ashee ko baay'ee natti tolte bar. Sila rooti abdii baay'een jaalladheettee bakka nama jaalala akka ni taateen bare. Dhugaa waaqa isaanii jedhee isin lamaan immoo dhugaa natti toltanii amma isaanumaaf hin dhaggeeffachaa dhugaatti fufaa. Kanaanis itti dabalte? Eeyyeen. Ankoo siluma jiran jee. Anatu dabalata malee Roobeeraati duraan jaallatamaadha barande warra abbulaa afuuraati barsin. Kiyya kan fooniiti bar.
jara keenya haa nyaannu walla aga nyaachu amma nyaachu jira. Abdi amma gooftaa fudhattee naani nangiggeessu mana garraa amma harka kaastee gooftaa si fudhachiisee deema bu'an. Maal harka miti miilaaf harkayyuu wal faana kaasee fudheera reeffudha hanqaata fudhe. Namicha gara. Nama waan fudhachiisan malee nama fudhatee yeroo akkamii fudhachiisan. Aadaa Oromoo sirraanfattee jechuudha beektaa Abdi. Akkam miilan kaasanii aadaa Oromootti. Mucaa kanaa kan goona sila dabalan. Ashee Abdii dhaggeeffatte taanaan bare mana kana baatu hirribaa kaatee isa barufta. Of eeggatti jaalladha roodhaan qoosaa fakkaata. Robeera akka naannoo keenyas shamarran miilan kaasu malee dhiirriin kaasa. Akka naannoo keessanii garuu hin beeku. Anillee sanarraan baana miti bara bitti. Namni keessummaa mana isaa kaa'ee dhaqee nyaata godhatti ol deebi'ee rabbi itti araarama. Na dhaga'uu diddanii bar na dhaga'uu diddanii. Achi maale mucattii wajjin wal qirqiduu jirtanii bar na dhaga'uu diddanii. Eenyu siin immoo? Mucattii ammaa san maale Maqaan balleessin. urjii wajjin yeroo wal qirqiddan san. Maqaan balleessin Abdii. Yeroo san na dhaga'uu diddanii bar malee ani haa nyaannu dheera. Abbe miidiyaan kun immoo wanni bar jaartii manaan aariiti yeroo lafa buluun qabu. Oo jaartii qabdaa yeroo ba'e. Tokko waan qaba malee. Tokko qofa moo? Tokko waan qaba gurbaa. Amman gaafa duutti siima wajjin jira aboo. Gaafa duute hoo? Gaafa du'e egaa Yesuus akka jaalala isaa godhu. Yaani gaafa kaateen argattu achitti. Gubbaatti moo? Gubbaa? Gubbaan kan maal Yesuus asitti dhufaa miima? Waliin gad deebina bar. Maarree asitti dhuftanii asumarra jiraattanii miima kanaafuu asumarratti kasilaa asirra jiraattanii gaafa duute hin jirtu? Hin jirtu abdii koo. Okay. Poolitikaa dhiisii siin jedheen poolitikaa dhiisii. Amma fakkeenyaaf roobii fakkeenyaaf atis duute guyyaan ga'ee isinis duute guyyaan dhumaa ga'ee Yesuusis dhufe achi booda atiif jaartiin kee waliin argitan yaade warraa kee? Maal goona boleessa koo amma dubbiin foonii dhumte bar gaafa duute dhumte waa'ee foonii bar. Ani bade haadhuma warraa kee moo? Abdii ammaati gaafa sana akka kan keetiitti himachuufta bar 72 meeqasii eeggata kamiin ilaalte kamiin dhiistama gaafa sana. Gaafa sin addunyaa sii ta'uu barbaadan. Gaafa sana riyaa sii ta'uu barbaadu. Lama malee 72 miti. 72 maal ta'e? No. Walla dogoggora sun dogoggorteetti. Dhugaa rabbi 72 isa ka durbummaa qabdudhami. Sida durbummaa hin qabne akkam goona maal taate? Lama garuu durbummaa qabdi. Gaafa sanan godinyaa sii ta'a amma hin barbaadu. Ishi bakka godinyaa taafu kan kee. 72 kan jedhame kan nama akkasii osoo hin taane kan warra shahiidee jedha. Hadiisni warra shahiidee jedha. Shahiidee jechuun warra karaa rabbii keessa wareegame yookaan ammoo ajjeefame jechuudha. Malee namni maal jechuun karaa rabbii keessa ajjeefame jechuun? Fakkeenyaaf jihaada namni tokko lola irratti gaafa du'ammoo. Lola irra jiru fakkeenyaaf amma jiru. Akka gonfootti jechuudha. Akka gonfootti fudhatu. Akkas warra lola irratti ajjeefaman fakkeenyaaf amma jiru malee durii. Maaf hin deemtu reeti waraanaan deemtu barbaadde? No lolli amma jiru barroobeera inni duriidha fakkeenyaaf amma gaafa bara duriidha rasuulli rabbi alayhi salaam lafarra jira waan ta'eef rabbiin kallattiidhaan nabi Muhammadin dubbata gaafa fakkeenyaaf warri mushrikoota yookaan ammoo warri dhagaadhaan muka gabbaran warri makkaadhaa nabi Muhammadin alayhi salaam ajjeesuudhaaf dhaqan
wal guurratanii meeshaa guurratanii yeroo san Nabi Muhammad namoota muraasaa wajjin jiran namoota muraasatutti amane san booda ajjeesuudhaaf dhaqan warri sun bakka isaan jiranitti ajjeesuudhaaf gaafa isaan itti dhaqan rabbiin ofirraa deebisaa jedhee eeyyameef. Sigale ofirraa deebisaa warra sin ajjeesuudhaaf dhufe ofirraa deebisaa jedhee eeyyameefi san booda ammoo yeroo garaa garaatitti lolli garaa garaa ture maaliifi warra kana karaa akka isaan dhagaa muka gabbaran akka ofii taasisuuf jecha waanuma isaan rabbiin tokkichatti amananiif jecha akkamitti rabbi tokkichatti amanta jedhanii deebisan dabalataan ammoo masgiida gubaa turan akka masgiidatti dhaqanii isaan salaatan salaanne akka isaan hajjii dhaqanii kaabaa hajjiin goone kanneen dhowwaa turan sigale warra kana warra isaan dhowwaa turan kana rabbiin akka isaan ofirraa deebisan isaan ajaje ofirraa deebisaa jedhee gaafa san diin rabbiin asaruu keessatti akka masgiida rabbiin gubanne godhuu keessatti muumintoonni akkan ajjeefamneef warra gaafa san warra yeroo san kuffaara wal lolaa turan warra ajjeefaman sanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala badhaasa isaaniif warra sani kan hadiisni dubbatu jechuudha akkas malee rasuulli alayhi salaam gaafatamanii kan isaantu shamarran durbummaa qabdu 72 argata. Warra san. Atoo meeqa argatta? Inshaallah bi'idhnillah anammoo yoon barbaade tokko yoon barbaade lama akkas. Achitti immoo? Lama aga lama rasuulli rabbi alayhi salaam dubbatanii kan jiranii sahih Bukhaarii Muslim keessatti illee jechuudha. Asitti meeqa argatta abdii? Asitti meeqa argattaa miti argatta osoo hin taane asitti fuuta jedhi malee meeqa fuuta jedhi na gaafadhu malee asitti argatta. Achitti fuudhan qabu achitti hin fuutu jechuudha. No ka sun akka badhaasaatti jechuudha sun akka badhaasaatti. Waa sun jannata keessatti badhaasa innamma ammoo meeqa fuuta jettee yoo na gaafatte ani kanan fuudhu tokkon fuudha amma tokko fuudhuun amanii jajjabaate maal Roobeera maa qalladdaati. Kalladuu miti bari abdii kiyya bari engadda tokko yoon jabaate naanna fixanii oolanna sitti bari maal hojjetta jenna keessaa maqaa keenya balleessite naan jedhan. Tokko jabaate kunoo nyaata kunoo distii ofii iddootti dhiqaa jira. Irra deebii naa jedhi abdii koo tokko yoon jabaataa innaan engadda akkamiin akkeetta maqaa dhiiraa nu balleessite naan jedhee na fixan. Jabaate yeroo jennu immoo yaani ikoonoomii jechuudha malee xiqqoo waan gara biraa. Hangara biraa miti. Achuma ture afuura keessan seenin abdii. Foon keessa irraa amma yaani jireenyuma duuqaalee zayitiin leetirii 3 kumaa wayii jedhan Itoophiyaatti. Kasiin jedhu abdii. Gaafa dhattee jannata gaafa duutee jannata seentu. Abdiima amma as jiru kana abdiima kana dhattee achitti argitettee yaadda? Abdiima kana isuma kana. Foon keen isin kaata? Foon qofaa miti lafeedhaanis nan kaa. Dhugaa rabbii moo? Wallaahi wabillaahi lafee nuun afu. Lafee qofaa miti qubbeen. Addunyaa lammataa jira jechuudha. Waan si ajaa'ibu gaafa sanas yaadi keessa wanti hundumtuu akkuma kana jechuudha. No akkasii miti. ربين قرآن كيستي ونزعنا ما في صدورهم من غل جدا وان النساني كيسجر وان دبيادو وان همينيا والجبو كل النساني كيسافو قرآن وكنا مجافت النجافت كديما تيكو بيتاديما ويا روبيرا جافي كونا دي بفتموين دي بفتاني سسرا أنا نجافت تورتيتي Isuma isaanii winni Yesuus nama jedhan irratti waan immoo xiqqoo gaafadhaa jira. Amma nu Yesuus cubbuu keenya nurraa dhiqe isiniin eenyuun isinirraa dhiqe gaaffii kana qofa naa deebisaa dandeema yeroo bira walitti deebina. Abdi gaaffiin si ilaallatti fakkaata. Lakki si ilaallatti. Roobeeraan maadheen amantiidha kamaaltu salaallata isini Abdii Muusaa Ustaaz Abdii Muusaa jirtu akkam isin naa deebisa. Ustaazni jirani bar ustaazni galgalaan rafuu beektaa barumsa qabu waan ta'eef galgalaan rafuu. Daakun abdii jedhe daakuniidhaan. Roobeeraa dhiisaa isaan na beeku nuti naannoo waggaa 2 waliin naasaa turre garuu nan dandeenye malee. Nan dandeenyeetti.
Harree yoom shaalaa qabattire? Akkasii Eesh gaafiin kee maal ture? Isin ela yeroo namni Liyyuu. gaafii gaafatu hin balleessina. Eesh Kun sorry. Iyyesuusidha malee Itti qalbii fufi abdii. Eesh gaafiin kee maal ture? Irra naa deebi. Lubbuu namaan jettee amma laashiin xiqqoo turte. ammayyooti lubbuudha maaliree? Aya. Argitani. Gaafadhu ati gaaffii kee. Amma waan ustaas Fariyaan dhiistanii amma ofitti deebistanii miti. Maa rakkoo qabaree nama hundaan lubbuu jedhaa ta'es lubbuudha. Ilmaan Oromoo Musliimnis Kiristaanis isin jaalladha tokkumaan isin waama. Gaafii kana jalaa balleessitanii maqaa Yesuusiin. Irra sii deebi'u. Eewa. Hayiroo. Eega. Anaan lubbuudhaan hin jedhin liyyuu dhaggeeffachaa jirti jaatiin booddee manatti nan gashitu. Akka abdii akka jettee anaanii Anu beeka wajjumaan dhageenya maa qaba qabaatti dhageenya. maal akkasumaaf hin deebisne irree abdii. Irra deebituun barbaade malee dhaga'uu walumaan dhageenya maasumatti dhageesse dhageenya. Itti ulfaate na yaadadhee jiraane. An dubbii tokko qabadhee gadhiisu. Kana baay'ee ila ani wanni ani irra deebitu barbaade yoo gaafii isii irraanfatte ta'e deebii koos qabachuu hin dandeessu. Bilaasha laffa'uu ta'a waan Akkas jedhe qo'aanatti nimee naanuu beeka. Ani otoo nama kuma meeqa wajjin haasa'e hin dagadho. Waan nama gaafadhe waan namni dubbataa ol waan namni dubbatu. Nu Yesuustu cubbuu nurraa hiqe. Isin amma yeroo kadhannaa kadhattani maaliif dhiqattu moo maaliif cubbuun akkamitti bishaaniin namarraa ba'a? Eenyuun akkana jedhu? Yesuus yoom isinirraa dhiqeewo? Yesuus waggaa 2000 dura Yesuus kan inni addunyaa kanarraa ila Yesuus kan inni addunyaa kanarraa deeme waggaa 2000 oli. Ati kunoo otoo umurii kee gaafatanii 15 yookaan 14 himatta eessatti sirraa dhiqe? Akkasii miti amma kun inni waaqayyoodha takka kitaaba amantaarra jira wangeelarra jira waan ta'eedhaaf Iyyasuus takka addana ture yoo mirga abbaatti ol ba'e inni yeroo kamiyyuu nu wajjiniin jira inni nu eegu irrafu immugu inni gooftaadha bara baraan jiraataa du'aa hin kaasa fayyaa hin ajjeesa yoomiyyuu La ilaha illallah. inni jiraataadha kanaaf Najjeesa. dhaggeeffadhaa ka amma maal soba dhamoora inni jiraataadha iyyee eenyu nu cubbuu Mugu jettee jechuun macaafaan warri kutteefanii macaafni immoo Yesuus mugiiradha. amma qooyi kaatti deebi'a. Nuti dhiiga kan nuuf dhangalaase yeroo waaqayyo abbaan irraa galagalee yeroo tumamaa ture yeroo dhiiga dhangalaase yeroo nuuf jedhee du'ee du'amoo dhiiga kee wanni cubbuu keenya nurraa dhiqee jechuudha. Nuti amma cubbuu hin qabnu. Sin cubbuu baattanii gara cubbamaatti nu waamaa jirtan. Eenyuun sinirraa dhiqee cubbuu maaliif achi dhufu? Maaltu jira? Sii deebisaa isallee sii deebisaa eenyuun nurraa akka cubbuu dhiqee sii deebisaa garuu Yesuus cubbuu isa kam isinirraa dhiqee jechuun isa sin amma hojjetaa jirtu fakkeenyaaf liyyuun kaatee amma yoo sagaagalte yoo hatte yoo saamte yoo nama hamatte yoo nama miite waanuma tamma hojjechaa jirtu kana Yesuus irraa dhiqee. Hin jenne kasa kana cubbuu dura nurra jiru hundumaa nurraa dhiqee ka'eetu maal godhee Utuun dhalatinuu cubbuu qabdu. Oyaa kan maal hin barbaadu maqaa Yesuus hindu nadalaan baballeessiina kadhiifa manaa godha ustaaz. Ama maalidha? Ama haali siidha ustaaz abdii maanni namni suuta jeetu nama saamini. Wal keessa. Bakka sifan deebisa bakka wal keessaa baasee sii deebisa. Hin barbaadu hin fixa ka. Oo maqaa Yesuus nagalaa balleessitan amma. Maqaa kootii naa rukuta. Lakki abdii dhiisii dalliitii nama jalaan godhini ati. Akkas eqooyaa ka. Amma Yesuus yeroo jalqabaa fi lafarra ture mitire ni beektanii yeroo sana uummata akkasumatti barsiisaa ture Yesuus. Amma garuu du'ee du'amoo eekee cubbuu hunda fixatee kan isaas kan keenyas fixatee inni cubbuun qabu garuu numaaf cubbame nuuf cubbuu keenya baate. Ammas mirga abbaa jira inni du'u hin dulloomu. Achi taa'ee wangeelli nu harka jira nutti kennamee jira hin dubbifna inni nuuf dhagaa hojii keenyarras nuuf oolcha. Yoo nu ajjeese inni nu ajjeesa yoo nu kaase inni nu kaasa. Kanaaf nuti cubbuu hin qabnu. Wanta cubbuu immoo nu barsiiseera akka nuti hin hojjenne. Isin cubbamoota maaliif gara cubbuutti nu waamtan?
لا إله إلا الله محمد رسول موت نونجتي جونا أتوم وناس عمون أرجت هاي إيش ما أندافو Maqaa Yesuusiin ifatama. Maal Mida jettana? abdi. Afaan Abdi. Roshee naasoftu abdi. Waa jettee dalliit jalaan godhiniin. Isheen إيش jette إني deebisiif. كابا في ديف سافيش درس أجرو غافي كابا ركون كابا هي غافي سن كود إيسن غافي كود إيسن ديفي مكيسي maana ديفيسا gaafadhu isin maaliif otoo ani isin gaafadhee jiruu kabraa na gaafachuu jirtan barsiisaan tokko yeroo nama barsiisu yeroo waan tokko hin gallee fi barataan taa'ee baratu yeroo gaafatu barsiisaan deebisaafi malee akkam ani isin gaafadhe isin immoo deebistanii na gaafattu amma eenyuun niree mo'icha argatu amma. لا نو نو نمني مويتشا أرجت مويتشا في بويتشا في سميت كان الجرو وأنا ما بيجنو راول برسيسنا ركون إنجرو سي ديفيسا إسن شبو كيسن إنيو تسدين رادي كان جتو في cubbuu nama tokko namni tokkollee nama irraa dhiquu hin danda'u. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti yeroo nu himu bismillah 17ffaa keessatti jechuudha. Bismillah 17ffaa suuratul Israa'ii lakkoofsa 15 irratti Rabbiin akkas jedha. Man ihtadaa fa innamaa yahtadii li nafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayhaa wa laa taziru waaziratu wizra ukhraa wa maa kunnaa mu'adhibiina hattaa Ani nab'atha afaan rasuula. Oromootti naa hiika maalidha maalaasaa jirtu. Irraa haa rukutamu. Ani afaan Arabiffaan qara'ee ka'eeni afaan Oromootti si hiika rakkoon hin jiru shi. Okay. Eewa akkas jedha lakkoofsa 17 gubbaatti jechuudha. Waan ajaa'ibaa dubbataa beeki waan ajaa'ibaa hin jiru bar. Hin jiru waan akkanatti dubbata. Salaam salaam. Maqaa Yesuus ajaa'iba ta'e dhiisi ani koo malee maaltu na keessa jira Leeyyuu bakka dhiisaa si beekaa wal jalaa dalliit wal jalaa gootu waan teessan teessanii teessanii wal dhugaa beektu. dhiisa. Inshallah deebii Ni deebii dhaggeeffadha. jira Roobeera. Roobeera tun siin jedhu akkanatti maa nuti caamta rabbi jedhe. Deebisiif ka. Kunoo deebisaa fiira ragaadhaan deebisaa fiira. Eshi kunoo akkas jedha. Namni qajeele Namni qajeelaan kan inni qajeelu matuma ofiitiif qofa. ani haa Namni dubbisu kaati qofa qajeelus kan inni jallatu ofii irratti lubbuu ba'a. La Baadhatu kamilleen ba'a lubbuu biraa hin baadhatu hanga ergama ergutti kan adabnus hin taane. Beeko meenan dubbisa iyyuu irra deemaa jirta iyyisiisaa utuma ishiin iyyitu way jedhaa jirti bar qubeen. Laa ilaaha illallah akkana jedha utuma ishiin iyyitu bar dirqamumaan. Eeywa namni qajeele kan inni qajeelu matuma ofiitiif qofa. Namni jallates kan inni jallatu ofuma irratti. Lubbuun ba'aa baadhattu kamilleen ba'aa lubbuu biraa hin baadhattu. Hanga ergamaa erginutti kan adabnus hin taane. Namni gara iimaanaatti qajeele mindaan qajeeluma isaa kanuma isaati. Namni jallate adabbiin jallina isaa isumarra jira. Lubbuun badii qabdu tokko badii lubbuu biraa hin baadhattu. Ummata tokko ergamaa erginee hanga ragaa isaan irratti dhaabnutti isaan hin adabnu jedha. Argitee lubbuun ba'aa baattu tokko jechuun siinii jira. Anaa galee jira. Anis Oromoodha. Isinis Oromoodha. Nuuf gala qooya. Eenyunni ergamaan cubbuu kana baate kan keessan eenyunni. Taakoo akkasii ibsa yeroo takka naa ibsa ishee tole. Eshi kanaafi quraanni kan jechaa jiru namni tokkollee cubbuu nama tokko hin baatu jedha. Kanaaf nuti cubbuu kan nurraa dhiqu namni tokkollee cubbuu nurraa dhiqu ofii keenyaaf cubbuu ofirraa dhiqna. Akkamitti ofirraa dhiqnaa kan jedhu. Akkamitti. Rabbiin quraana isaa bismillah 39ffaa suuraa Zumar ayata bismillahir rahmanir rahim agarsiisa. الله يتوفى الأنفس حين موتها Yesuus gooftaa. Maayee? Dubbiin kee tooftaadha. Hin callisiina naan jedhaa dabalee waan aadaa godhee dubbiin jallinaa qophaa'e gatiin fashalaa'e. Haaya.
Nama nuti argee. La ilaha illallah. Bismillahir rahmanir rahim. Eshi. Suratul Isra, Suratul Zumar. Bismillah saddami saglaffa. Ewa. Lakkoofsa meeqa tureeyyuu? قل يا عبادي الذين أسرفوا جايون نتقرأت يا من لا نتوبير فتي عبادي Mara yoo faarfatamaa. Isa nu keessa jirutu akka faarfannu godhe Yesuus jiraataa. أنو أرجو جرتامي بسم الله سدمي سقلفا lakkoofsa Jedhi yaa kiyya. ergamaa lakkoofsa isaatti agarsiisa. Lakkoofsa isaatti akka argituu fi lakkoofsa 10 gubbaadha kun arguu jirtaame akkas jedha. Jedhi yaa gabroota kiyya kan amantan gooftaa keessan sodaadhaa. Eenyuun gooftaa? Qoy kana mitiyyuu. Kanan barbaanne lakkoofna obsi iddoo kana miti kanan barbaanne. Maal irraa deebitanii sicha sana? Meeroo takka qoy mucayyoo tasgabbaa'ee waan ansii fide qofa irratti intina xiyyeeffadhu. Lakkoofsa 53 kun arguu jirta. Lakkoofsa 53 waan biraan kaasin waan ansii fide malee gaaffii irratti gaaffiin gaafatamani. Yaa Muhammad jedhi yaa gabroota kiyya kan lubbuulee isaanii irratti daangaa dabartan rahmata rabbii irraa abdii hin muratina. Dhugumatti rabbiin balleessaa hunda ni araarama. Inni araarama rahmata godhaadha jedha. Rabbiin balleessaa hundayyuu ni araarama. Inni araarama rahmata godhaadha. Namaaf araarama rahmatallee namaa godha. Yoo maal godhan? Yoo toobatanii yookaan gara isaa deebi'anii jechuudha. Tayyib. Itti fufee lakkoofsa 54 irratti akkas jedha. Ayii tafsiraa wajjin jira ifama. Irraa balleessaa qo'i tafsiraa kana. Eeshi. Kan biraa immoo si agarsiisa. Suuraa Muhammad bismillah 47ffaa 47 lakkoofsa 2 ilaali. Warri amananii dalagaa gaggaarii hojjetan waan Muhammad irratti buufametti inni dhugaa gooftaa isaanii irraa ta'e jechuu amanan Rabbiin dilii jechuun cubbuu isaanii isaan irraa haqee haala isaanii tolchaa jedha. Warri Rabbitti amananii dalagaa gaggaarii hojjetan waan dhugaa ta'eef waan Rabbiin ergamaa isaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buusetti namni amane hamtuu isaanii irraa harcaasa. Waa'ee isaanii kan addunyaa fi akhiraa ni tolchaa jedha. Kanaafuu nuti cubbuun keenya kan nurraa harca'u, cubbuun keenya kan nurraa dhiqamu Rabbi tokkichatti amannee hojii gaarii hojjechuu akkasumallee Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam ergamaa Rabbiiti jennee amanuudhaan cubbuun keenya nurraa dhiqamaa jechuudha. Okay, galatooma. Asumaan immoo gaaffii asumaan xumuradha xiqqoo. Keenyamma addaamtu muka nyaatee keessa maaliif du'u namni? Abdu akkana naa deebistaniittu galatooma. Yoo tobbatan yoo dhiifama gaafatan Rabbi nama araarama jettani haayaa dhugaadha. Isa kana ammoo naa deebisa. Gaaffii bareedaadha. Okay, waan inni du'uuf si'ima sanillee na ordofi sirriitti suuratul mulk jedhama inni kuni kunoo bismillah ragaadhaan si deebisa. Suuratul mulk bismillah 67ffaa irratti argama. Lakkoofsa 1-2 si dubbisa. Akkas jedha. Rabbiin inni mootummaa waan hundaa harka isaa jiru tolli isaa baay'ate inni waan hunda irratti danda'aadha jedha. Lakkoofsa 2 bakkan barbaadu asii. Rabbiin isa eenyu keessantu irra toltuu akka hojjetu isin qoruuf jecha du'aa fi jireenya uumedha. Inni injifataa araaramaadha jedha. Yaa namootaa inni isa isin irraa kan hojii bareechee hojjetu ilaaluuf du'aa fi jireenya uume inni injifataadha. Namni tokko isa hin injifanne gabroota isaa irraa nama toobateef yakka
araaramaadhaa jedha. Duutii du'aaf jireenyi rabbiin ittiin nama qormaatuuf uume kanaaf duunaa jechuudha. Tokko immoo ayata tokko qofa sii dabalee waan dubbatta. Yaa kun qorumsa dhaaree duutee erga du'anii maal qoramani lafarratti malee. Yeroo takka akkasumannaa obsi. Akkana jedha suuraa Xahaa bismillaa 20ffaa lakkoofsa 55 irratti akkas jedha. Ishee yookaa'uu dachee irraa isin uumne ishee keessatti isin deebifna yeroo biraas ishee irraa isin kaafna. Biyyoo lafaa irraa abbaa keessan Aadamiin yookaan Addaamiin uumne yeroo isin duutanis akka awwaalamtanu isin gochuun isheetti isin deebifna si'a lammaffaafis guyyaa qiyaamaa ishee keessaa isin baafnaa jedha. Kanaaf wanni nuti duunuuf waan biyyeerraa dhufneef biyyeetti deeffamnaa jechuudha. Akkasi. Okay. Galatooma naadee beeraandiyyuu galatooma hedduu dhugaa baay'ee galatooma yeroo baay'ee yeroo gaafadhu ustaazonni keessa namaan deebisan. Yeroo beeraan sin gaafatu Iddoo ammaatiin socho'innaa qabachuuti. rakkoon hin jiru isheen haa geeffattu hin gaafatte rakkoon hin jiru. Hayyeeliyyuu maal jette? Beekaan xumuradheeraati yeroo beeraatti dabarsa ana kikooti gaaffiin anaaf naadee beeraa waan hin gaafadhe hundiyyuu jechuudha yeroo beeraatti dabarsa. Galatooma hedduu Ustaaz Abdii Muusaa. Ayye galatoomish. Yeroo beeraatti fufi. Iddooma bani. Abshir. Tole. Deebiinaa dubbisi. Ishee dachee irraa isin uumne ishee keessatti isin deebifna yeroo biraas ishee irraa isin baafnaa jedha. Arabiffisaa ammoo akkas jedha. Minhaa khalaqnaakum وفيها نعيدكم تارة أخرى جدا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى جدا بيو لفا إرّا أبا كيسان آدمين أمني يرو Yesus Addaam abbaa kee ta'utti nama amantaa? Abbaa jechuun karaa isaa argamne jechuudha malee abbaan dhalchee miti. Suma jechuu kooti karaa Addaam argamuutti nama amantaa? Shakkii tokko malee maali ani warra jaldeessarraa dhufne jedhee yaaduun sina seete moo? Lakkis baay'ee gaarii dheengadda waa'ee cubbuu gaafa haasofnu waa'ee Addaam achirraa dhufne miti nuyi anuma asiin dhufe jettee waan akka rakkarteef jedheetani erga akkas ta'e Addaamiif yookaan jannata keessaa ari'amanii rottee yaadda moo akkasumatti itti uumaman jettee yaadda moo jannatiin turre kana dura itti yaadda? Lakki nan yaada osoo hin taane ragaa qabatamaa sitti jira jannata keessaa ba'an malee yaadaayyuu miti. Baay'ee bareeda. Jannata keessaa maal godhanii ba'an? Waan rabbiin hin nyaatinaa isaan jedhe yookaan ajaja rabbii cabsaniitu baafaman. So ajaji cabsanii erga ba'anii abbaa keessan Addaam erga jedhee abbaan kee Addaam sun badii balleessee akka beekta badiin suni sirra jira moo sirra hin jiru? Lakkibbo kan abbaa kiyya Addaam dhiisii kan abbaa kiyya Muusaayyuu narra hin jiru badiin. Tole baay'ee gaarii dhaggeeffadhu. Amma wangeela keenya keessatti I hope asuma Quraana keessas kanneedha. Addaam dhaggeeffadhu Waaqayyoo gaafa uumama uumeetu irratti bitaa jiraadhaa jedhee uume kun wangeela kan keessan keessaa maal jedha? Gaafa uume moo? Maal godhuuf uume waaqa? Gaafa uume haa jiraatuuf uume rabbiin gabbaraa akkasumallee haa jiraatuudhaaf isa uume. Awutoriitii kenneef hin qabu? Yeroo jettu. Awutoriitii kennameef qabu Addaam gaafa uumame uumee madhiise Waaqayyo. Uumee eega uumee booda rabbiin Qur'aana keessatti yeroo himu isaan uumee jedha bismillah lammaffaa keessatti وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أكي جرين أوميتو أتيفاتي والراكيت اللي جنتك السجرات إيغانا أمو
muka kanatti hin dhiyaatinaa jedhee isaan itti ajajee dabalataan immoo sheexaanni illee yookaan immoo ibliis kan jedhamu isarraallee of eegaa inni diina keessanii jedhee isaan itti dhaame yoo immoo muka kana nyaattan jannata kana keessaa baafamtanii jedhee. Maal taatu jedhe jannata keessaa baafamtu jedhe hunduutu. La warra badii dalagdan irraa taatu jedheen. Si garsiisa yoo bakka isaa barbaadde illee. Bareeda. Okay. Dhiisa wanni maa itti fufna. Egaa amma Addaamiif Yo'aan jannata keessa turaniitu muka waaqayyo nyaatin irraa waan jedhanii fi rabbiin dhaga'uu didanii rabbi jannata keessaa isaan baasemi. Utuu isaan hin baane ta'ee maaltu ta'a ture? Maaltu ta'a ture nuuf? utuu wanni jedhamu rasuulli alayhi salatu wassalam waan utuu kanaan wal qabatanii fa'inna law أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل الشيطان جدا أتو بايسون أجي شيطان الراجي جدا كان في أتو أكست أوباتي إن جننوتي إيواني أكسين جرنوتي وأنت إرت أفرت هاسفنا وأنت إرت ربين وانا ساي أكسم الله حديث القرآن وأنت إرت وانا ساي هاسفنا نوتي أي باكسان دورة توران سني أتو مكتشران نياتين جنة كيسة توراني جنة لي لفا gammachuu lafa nagaa miti akas lafa rabbi wajjin jiraatan turemi siikuma rabbi wajjin common sense okay lafa relationship rabbi wajjin qabu moo qaban jirri kun relationship yarrallee numa qabna nuti illee bar lafa irratti eessatti yoo jiraatte relationship isa kan keenyaa itti deemna ka Addaamiif Yo'aan yeroo jannata keessa turan relationship rabbi wajjin hin qabani eega gabbu'an illee numa qaban ka amma sattiin deebina abdii kiyya waan asiin jechaa jiru utuu dhaqanii mukattitti ittiin nyaatin Addaamiif Yo'aaniif rabbi gidduu communication jiramoo hin jiru? Ni jira malee. Baay'ee bareeda. Communication waan jiraatuuf walitti haasa'anii gaafa mukattii nyaatan illee rabbi dhaqee taasee miti gaafa taasee maal ittiin jedhee Quraanarraa. Gaafa jannataa baase. Ragaadhuma isaa baasee akkasitti haasa'u keenya wayyaa. Ayyee. Eshi. Kunooti lakkoofsa 35 irra jira. Maal jedha? Ni jedhee jedha. Yaa Adam, atii fi haati manaa kee jannata keessa jiraadha. Ishee irraa bal'oo haala taatan iddoo feetanii nyaadha. Mukattii kanatti immoo hin dhiyaatina. Yoos miidhaa hojjettoota irraa taatanii. Yaa Adam, ati niitii kee Hawwaa yookaan immoo Hewaan jannata keessa taa'a atiif niitiin kee. Jannata keessa bakka feetanirraa nyaataa gaarii bal'aa hir'ina hin qabne nyaadha. Mukattii ishee nyaachuu irraa ani isin dhorke irraa fagaadha. Oggas yookaan yoosan waan ani isin ajaje diduudhaan miidhaa raawwattoota irraa taatu jenneen jedha. Hayyee shayxaanni ishee yookaan jannata irraa isaan mucucaachiise. Waan isaan isa keessa turan irraas isaan baase. Nutis ni jenne gariin keessan gariif diina ta'a gadi bu'a. Isiniif dachii keessa iddoo jireenyaatii fi waan itti fayyadamtan kan yeroo murtaa'eetu jira. Shayxaanni hanga muka rabbiin isaan dhorge nyaachisuudhaan mucucaa fi dogoggora keessa isaan buusutti isaan waswaasuu hin dhiifne. Achumaan mindaan isaan lamaanii rabbiin jannata isaan keessa turan irraa isaan baasuu ta'e. Rabbiin isaan lamaaniif shayxaanaan haala gariin keessan gariidhaaf diina taataniin gara dachii gadi bu'a. Isiniif dachii keessa qubannaa turiinsaaf waan ishee keessa jiruun hanga beellamni dhumtee qiyaamaan dhaabbattutti bashannanuutu isiniif jira jedheen. Hayyee badii balleessan amma badii balleessanii rabbiin ba'aa isaaniin jedhe. Hayyee Addaamis gooftaa Addaam gooftaa isaa irraa jechoota fudhate. Sana booda rabbiin dhiifama isaaf godhe. Dhugumatti inni rabbiin isatu akkaan tawbaa qeebala akkaan rahmata godhaadha. Achumaan
jechoota rabbiin gara addaamitti darbe ittiin jechoota rabbiin gara addaamitti darbe ittiin rabbiin kadhachuu isaa isa barsiise qabate. Isheen jecha rabbii keessatti dubbatametti yaa gooftaa keenya lubbuu keenya miinee yoo nuuf araaramte rahmata nuuf godhuu baatte warra honga'u irraa taana jedhe. Suuraa Al-Imraan lakkoofsa 23. Achumaan rabbiin tawbaa isaa irraa qeebalee isaaf araarame jechuudha. Diiteelii wanni islaamummaa keessa jiru isa kana. Badii hojjetan kanaaf rabbiin jannata keessaa ba'aa gaafa isaaniin jedhu rabbiin gaafa isaaniitti dallanuu arganu rabbanaa zalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin. Yaa rabbii keenya badii raawwannee jirra cubbuu hojjennee jirra yoo ati nuuf hin dhiifne nuti warra miidhaa raawwattoota irraa taanaaf miidhamna. Yaa rabbi nuu dhiisi jedhanii rabbiin kadhannaan rabbiin cubbuu isaaniif dhiise. Waliigalatti islaamummaa keessa wanni jiru isa kana malee dhaallee dugdatti baannee qomatti baannee hin jirru. Waliigalatti cubbuu isaan dalagan rabbiin isaaniif dhiiseetiin jira jechuudha. Hayyee amma galee sittidha akkaataa itti ilaalchi waa'ee cubbuudhaaf galee waa'een addaam kun kan itti jalqabee jechuudha. Amma akka amantaa kiristaanaatti relevantii jechuun waan wal fakkaatu ni qaba. Kan quraana irra jiruuf kan wangeela irra jiru jechuudha. Amma Waaqayyo gaafa dhaabaa jannata keessatti addaamiin uume akka macaafni qulqulluu jedhutti erga waan hundumaa uume booda addaamiif authority kenne. Authoritiin kun immoo akka inni uumamu hundumaa hoogganee jiraatuuf kenne jechuudha. San booda akkuma kana mukatti wayiniitti kanatti hin nyaatinaa dhaabaa kanatti yoo nyaattanii induutu hin baddu jedhee Waaqayyo waan isaanitti himeef sana waan nyaatanii fi jannata keessa hari'amanii ba'anii jedha. So erga addaam abbaa keenya jedhee yakki lafa kanarratti ta'e hundumtu sababa addaamiin ta'e. Sigalee gaafa sana rabbi boofa sana siin abaaree addaamiif Yohaaninis jannata keessaa baase. Maal isaaniin jedhe? Addaamiif Yohaani kana booddee dafqa keessan nyaadhaa jedhe jechuudha. San dura jannata keessa akkasumaan jiraachaa tura waan ta'eef gaafa isa rabbittiin jedhe dhaga'uu dadhabanii presensii rabbii keessaa ba'anii jechuudha. Communicationii isaaniif Waaqayyo gidduu ture adda cabee jechuudha. Egalee kanaaf rabbi jannata keessaa isaan baasee boofa sanallee abaaree jechuudha. Namni cubbuutti kan inni kufu cubbuun qaama nuyi uffannee deemnu miti. Cubbuun it is a spiritidha. Namni sammuu isaatiinidha kan inni cubbuu godhu. Namni sammuu isaan ajajamee dhaqeeta, namni sammuun ajajamee dhaqee ejja, namni sammuun ajajamee dhaqee nama ajjeesa, namni sammuu isaatiin ajajamee dhaqeetu nama balleessa. Wanta rabbitti hin tolle namni kan inni godhu ajaja sammuu isaatiin godha jechuudha. Waan sammuu yaade qaami keenya kun bodiin keenya kun naqee actionii fudhata. It is a spirit jechuudha. Kanaaf communicationiin addaamii fi Waaqayyo gidduu ture waan gidduu ture gaafa sana cabee rabbi gadi isaan baase jechuudha. Akka amantaa kiristaanaatti addaam abbaa keessanii nuun jedha jechuudha. Abbaa isa kam kan ittiin cubbuun biyya lafaatti ittiin seene namni presensii Waaqayyo keessaa ittiin ba'ee jechuudha. Hariiroo Waaqayyo wajjin. Kanaaf inni Yesuus Kiristoositti si deebisuu fi Waaqa guutuu nama guutuu jennuuf akka amantaa kiristaanaatti sirraasaa jira abdii kiyya dafeen fixa. Kanaaf addaamiin cubbuunii biyya lafaatti waan seeneef namni yaada Waaqayyo keessaa waan ba'eef Waaqayyo ilma isaa kana tokkicha ilma isaa kana akka wangeelli nuun jedhutti Maariyaam durbarraa dhalatee Waaqayyo ofii isaatii Qolaasiyaas 1:15 irratti inni bifa Kiristoos uffatee nutti mul'ate jedhu suni nama ta'ee dhufee Maariyaam keessaan mul'ate cubbuurraa walaba ta'ee dhufee cubbuu keenyaaf nuuf du'eetu presensii isa addaamsila Waaqayyo keessaa nu baasetti achitti nu deebisee yaada Waaqayyotti nu deebisee fooniin ammayyuu nuyi lafarra jirra garuu በማሰብ in spirit yaada Waaqayyotti nu deebise. Yaadi Waaqayyoo immoo maalidha? Yaadi Waaqayyoo jaalala. Yaadi Waaqayyoo namaaf waan gaarii yaadu, obboleessa kee jaallachuu.
isatti nu deebise. Namni gaafa cubburraati garbummaa cubburraa walaba nu baase gaafa jedhu yaada qajeelummaa akka nu yaanu nu godhe. Isa Waaqayyo yaadu nu hojiin mul'isuu jechuudha. Waaqayyo inni waaqaaf lafa kana uume Waaqayyo waaqa Abrahaam, Waaqayyo waaqa Musee, inni isaa waaqessaa sun Waaqayyo tokko nu jennu sun waaqa qajeelaa, waaqa jaalalaa. Siigalee waaqa waan gaarii godhu, abbaa bara baraa ka bara baraan jiraatu, kan hin duune, kan hin dulloomne, kan hin fuune. Siigalee isa kanatti Yesuus Kiristoosiin nu ifama bilbilaatti bilbilamdee kositti lallabadhuma woma wayitiin na hiite natti lallabaa jirta malee wayii kanaadhe baga sitti bilbila Roobeera. Aynoo sitti baay'ee miti. Abdii ko konseptii kana sadeen gaddatti na gaafatteeffan sin jedhe Addaamii waliin beektan isa jedhu kiristaanummaa biratti Addaam akkamitti ilaalamaa isa jedhuufan sitti haasa'aa jiran siigalee nuufi akka kiristaana tokkootti nama quraanni jedhu abbaa keessan Addaam isa jedhu eeyyee abbaa keenya Addaam jenneetu waamna jechuudha. Garuu Addaam isa jalqabaan nu jedhu Phaawulosi Roomee boqonnaa 5:2 irratti ni dubbatu Addaam isa jalqabaan cubbuun biyya lafaatti dhufte Addaam isa lammaffaan immoo Qorontoos malee Roomee miti. Qorontoos jedhuraati. Roomee irra jira Roomee 5 irra dubbisi. Okay, gaaffii lama qofa si gaafadha Roobeera. Ila gaaffii lama si gaafadha. Yoo gaaffii kana lamaan qixa sirriin naa deebifte anirree guyyaa har'arraa kaasee cubbuu Addaam ni qabna jedhee nama nasii wajjin. Tole natti na gaafadhu ishee abdii koo. Ayyee gaaffii inni duraa Waaqayyo Addaamin gaafa jannataa baasu cubbuu kan kee dhalli dhala keetii ni dhaala jedhee dubbateera. Waaqayyo gaafa Addaamin jannataa baasu cubbuu kee dhalli dhala keetii hin dhaala jedheeraadha ni gaaffiin kee. Akkas. Baay'ee bareedaa. Verbaalii jechuudha. Yesuus Kiristoos isa kanas nutti himne wangeela arfan keessatti. Waaqayyos kana dubbanne. Phaawulos garuu dhufee waa'ee isa mansitti immoo kana cubbuun biyya lafaatti karaa Addaam akka seene. Kan Phaawulos itti dhaqna. Waanuma si gaafadhe qofa otoo naa deebiste gaariidha. Itti dhaqna rakkoon qabu. Wangeela kaa wangeelan sii deebisa bara. Wangeela sii deebisa. Hin dhaqna. Isa san hin dhaqna. Wangeelas immoo. No. Wangeelas immoo. Ila Roobeera waan tokko jallisee sii deebisuu hin danda'u yaada koorraan. Rakkoon qabu. Itti dhaqna an tartiibaan si gaafachaa deema. Gaaffiin kiyyallee kanumaan wal qabata rakkoon qabu. Waaqayyo abbaan cubbuun kan kee kun dhala keetiitti ni darbaa jedhee dubbateera. Akkas jedha. Seera uumamaa irratti walitti dubbiste. Gaafa dhaqee jannataa isaan ari'ee baasee order godhe jechuudha. Nu bira lafti kan beektaa Roobeera otoo gaggabaabsitee naa deebiste gaariidha. Maal akkamitti abdii koo akka itti wangeela ibsuu hin danda'u dhiifama guddaa naa godhe jechuudha. Ibsaa miti kun bar gaaffii afaaniiti. True falsiidhaan. Niin kabaja gaaffii kee yeroo biraallee walitti deebina malee abdii. Waan ati natti himtu quraana keessaa hubachuutu naaf ta'a. Siigaleera miti. An true falsiidhaaf addanan jiru. Quraana na hubachiista taanaa walakkaa sa'aatii sii kennee akka ati na hubachiistuun barbaada. Maaliif dhugaa baruun barbaada waan ta'eef. An dibeetii yookiin immoo nama tokko kiristaana yookiin islaama gochuuf as hin jiru. Garuu dhugaa dibeetii gochuuf. Ani immoo isa tinaa hunda isaa waan an beekuuf yoo gabaabsite gaarii fakkeenyaaf amma kana tinaa himtu yoo anaaf si duwwaa miti kaasirraa kan dhaggeeffatu. Anaaf si duwwaa miti nama 244 asirraa goonu akka isaa goonu Roobeera. Bakkuma kanatti dhaabne inshaallah boru yookaan boru tarii. Gaaffii kee lamaansaa na gaafadhu. Tokko cubbuu Addaamii dhala isaatti dabarseeraadha miti isa kana qabadheera. Waaqayyo ittiin jedheera dhala keetiin dabarsa jedheeraadha. Okay, si gaafadha gaaffii kiyya hin qabattaa of bira qabattee dubbistee illee guyyaa biraa achirraatti fufna. Gaaffiin koo inni duraa Waaqayyo abbaan Addaamiin cubbuu kee dhala keetiin dhaalaa jedheera. Tokko gaaffiin inni lammaffaa. Gaaffiin lammaffaa Yesuus Kiristoos cubbuu Addaam dhaaltaniitu jedhee barsiisee jiraadha. Gaaffiin kun lamaan kan naa deebi'u yoo ta'e yoo macaafa keessatti jirru kun lamaan dubbatanii jiraatan dhuguma cubbuun Addaam dhaalamee jira dhaallee jirra jedhee nan amana. San kun lamaan hin jiru taanaan immoo na biratti firshiidha. Waliigalaatti isa kana inshaallah illee irraa ba'uu barbaada.
iddoo irra tureera waan Teeshaaf ta'eef. jeetu rakkoon tokko hin jiru. Galatoomii. Yaa walitti deebinee bal'inaan haasa'uu dandeenya rakkoon qabu. Ishi I'm Roobeera happy to talk to you ulfaadhu. yeroo hundumayyuu sitti haasa'uudhaaf. Ishi ulfaadhu galatoomii. Thank you so much. Atillee wantatti gangalchaa jirta fakkaattaa yoo haasofte somaa rakkoon sirra hin jiru. Lakkii dhugaa maal isiin? Maal gangalaachisaadha miti maal? Konkolaachisaadha madaa in konkolaachiftedha in gangala wallatti fakkaatti beektaa gangalachiisuu fi konkolaachisuun kun. Ni abdii afaan Oromoodha. Lamaanuu afaan Oromooti kaansi tokkuma wallatti fakkaatti. Akka afaan Oromoo gaaddoo adda addaatti haala biraan hiikamami. Gangalachiisuun maali akka naannoo keessanitti? Amma abdiin lafa jirurraa marcumarraa ka'ee yoo lafa ciisee asii fachi asii walirraa overall yoo goote gangalachaa jirta jedhama. Konkolaatee kan jedhamu. Konkolaachisuu jechuun waan like makiinaa fa'aa. Ofii isaatiin konkolaateedha. Konkolaachisee osoo hin taane konkolaatee yoo jennu. Konkolaatee gaafa jedhu immoo waan ofii keetii nama gaararra dhaabattee waan tokko goo gad darbattee ofiin konkolaataa irraa jedhama. Namni konkolaachisaa hin jiru jechuudha. Okay, amma konkolaataa kanaan gangalataa waan ta'u? Hin ta'u. Ustaas. Yoo Roobeeraa maan gangalataa jette malee makiinaa kanaa gangalataa hin jiru. Lekki ani hin gangalaachisaa jirta gangalataa sanaa jechuu kooti makiinaa san. Maanni it's objectii fi makiinaan akkoo inni somebody konkolaachisuuf nama isa barbaachisa bar. Ofiin konkolaatu garuu forsiin isa booddeen konkolaachisu jiru ofii maaf konkolaata malee irraa konkolaadhu yoo naan jettee mana kanarraati ofii makootiin konkolaattee gadi bu'aa jechuudha. Konkolaadhu? In konkolaatiin adaraaki. Itti fufi bakka itti fufi. Amma irraa ba'uu barbaada galatoomii ulfaadhatilleeni. Illee ulfaadha. Hundumti keessanii ulfaadhaa namoonni as jirtan nama 235 dhugaa dubbachuuf obsa keessan jaalalaaf kabaja nutti agarsiisan hundumaa fi dhugaa hundumaaf jaalala guddaan qaba. Eenyuun yoo ta'u intaan amantaadha. Oromummaan immoo Oromummaadha kan waliin qabnu. Ulfaadhaa galatoomaa baay'ee daddanduma keessan ija guddaan abdii koo ulfaadhates. Thank you for your patience. Ayyesh galatoomii ulfaadhaa isinilleen. Thank you for naa deebisuu atilleeni galatoomaa hundi keessan jazaakumullahu khairan. Guyyaan halkan keessan halkan milkee halkan gammachuu isiniif haa ta'u nagaan nuu bulaa hagaa yeroo biraatiin walitti deebinutti ulfaadhaa galatoomaa Ashannaafiif Daani'eel illee isin hundinuu ulfaadhaa hundi keessan nagaan nuu bulaa. Wassalaamu alaikum.